Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oroo Istuudantii arraas irra deebuudhaan barnoota keenya joogiraafii kutaa 9ffaa yuunitii 6ffaa paartii lammaffaa qabannee dhufne jira hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo lakshar gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii keenyaatti faaraa taatan chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guututti asirraa argachuu dandeessan isiniin jecha kanaaf gartee chaayinaalii keenyatti dabalamaa yaada keessanis akkuma koomentii biratti na jalaan ga'uu jirtan galatooma ammallee irra deebi'aadhaa wantoota akka isiniif hojjetamu barbaadan na biraan gaa isiniin jechaadha. Kanaaf gartee viidiyoo hadaraa laayik gochuudhaan sheer waliif godhaan isiniin jechuudha. Waan kanaaf na bira dhaabbannaan hangana isin biraan jira waan taateef isinis kanaan na bira dhaabbadhaadha jechuudha. Kanaaf gartee har'a ammoo yuunitii 6ffaa paartii lammaffaa keessatti the interactions within the peoples of the natural environment gartee wal fudhannaa naannoo uumamaatii fi akkasumatti ilma namaa jidduu jiru walirratti hirkannaa interdependence adaptation fi modification eega gartee paartii dabre keessatti use of the natural resources gartee energy dhaa fi forestii watarii kan jiru hunda eega paartii dabre keessa waliin laalle har'a ammoo productions of the west oomishaawwan xuraawaa garaagaraatii fi polutantiin faalamni naannoodhaa maali kan jiru laallaa jechuudha. The impact of opens is defections and the educators of the sanitations on human health akkasumatti and wider environment are the profound jechuudha. Kana jechuudha impact yookaan gartee haalli gahaan ta'in hin jiraachuun haalli fayyaa ilma namaa yoo gahaa hin ta'in kan jiraate akkasumatti gartee watarii irratti hooniif jiraate akkasumatti gartee itti fayyadama soorataa fi wantoota garaagaraa irratti impaaktii yookaan hooni jiraate jechuudha. Defectioniin adda addaa educators of uneducate of sanitationin jechuudha. On human health irratti haa ta'u fayyaa ilma namaa irratti haa ta'u and on the wider environment naannoo bal'aa irratti hooniif argame jechuudha. Kanaaf waterborne is disease and the cause of the by the pathogens of the disease cause of the an agent in water and the food that has been is contaminated by the waste from the infected peoples kana jechuun barra gartee watariin yookaan bishaan tokko watarsiin yookaan argamni bishaanii tokko yookaan diisisii yoo qabaate jechuudha dhukkuba adda addaatiin qabaachuun maalirraa kan ka'e jechuudha bulutaantii yookaan weestii irraa kan ka'e jechuudha xuraawwan garaagaraatii fi akkasumatti faalamarraa kan ka'e jechuudha cause of the pathogens of the disease dha yookaan gartee dhukkuba cause of the agentii akka ta'uuf gartee bishaan faalamuun in the watarii bishaan keessatti food soorata keessatti endaas containmented akkasumatti by the wastiin adda addaa xuraawwan jechuudha adda addaa from the infected people irraa gartee kan argaman baay'ee rakkoo kan fidanidha jechuudha haala bishaanii fi haara soorataa irrattis faalama irrattis jechuudha. Industirii gartee industiriin gartee qonnaa jechuudha. Industirii agricultural industiriin haa ta'u qonniti haa ta'u energy production ho'iinsa yookaan maddi annisaa adda addaa all generators wastiin adda addaa zaatis kan pollute kan godhanidha jechuudha. Qilleensa kan faalanidha. Haarawwan industirii keessaa ba'an kan baay'eedha. Haala qonnaatii fi haalli nuti qonnatti fayyadamnuutis jechuudha. Watarii fi soilii kan faalanidha. Pollutantis faalamni means to the introduction of the environment of the substance liable to cause of harms to humans and the other living organism jechuudha. Pollutantiin faalamni jechuudha. Introduction yookaan naannoo irratti wanni inni fidu environment substance is liable to the cause harnasiidha fida jechuudha. Harmis yookaan gartee harmisi hammeenya kan fidudha ilma namaa irratti dhiibbaa kan godhudha. Jireenya ilma namaatii fi lubbu qabeeyyii irrattis pollutantiin yookaan faalamni qilleensaa haa ta'u faalamni bishaanii haa ta'u faalamni biyyeedhaa haa ta'u gartee dhiibbaa guddaa fidan. For example the laser industry fakkeenyaaf industiriin gartee gogaadhaa producing large amount of the liquid waste adda addaa xuraawaa if keessaa gayyaasa from the tanning the process hoggoneef gartee hojjetu jechuudha. Those is waste inni kun xuraawaan isaa kun contains is organic materialota adda addaa if keessaa qaban organic materialota organikii kan baay'ee such as fats from the heads in the toxin kan ta'an jechuudha. Toxin kan ta'an yookaan summii jechuudha bar poisonous kan ta'an baay'ee if keessaa qaban jechuudha. Wanni inni gartee if keessaa industrii leezeriidhaa yookaan gogaadhaa kun chemicals including the some humans is chromonoges and the sensors of the causing agent gartee baay'ee dhukkuba hamaa kan gartee du'aaf nama saaxiluu danda'u kan qabudha jechuudha summaan isaa kun. Another example of the realizing of the so called of the greenhouse dha madda yookaan anniisaa akkasumatti ho'ina addunyaa irratti baay'ee gumaacha godhan such as the
carbon dioxide gadhiisan, methane qilleensa gadhiisan, nitrogen dioxide qilleensa gadhiisan, which is contribute to the human induced climate change yookaan jijjiirama naannoo fi faalama haala qilleensaatis industiriin fiduu ni danda'a. Fiigarii 4.6 irratti summarize the interaction kaa'amee jira jechuudha. Wal fudhannaan ilma namaatii fi akkasumatti naannoodha jechuudha. The green arrow'n xiyyaan maal magariisni maal agarsiisa? Indicate waste generation agarsiisa. Waste yookaan gartee generatoroota yookaan madditoota yookaan gartee xuraawaadha jechuudha. As produced of the interactions wal fudhannaa jidduu kan jiru jechuudha. Waste maal nu argisiisa jechuudha. Waste generated asitti jechuudha. Xiyyaan kam jechuudha? No kullaal jechuudha. Waste generatoroota industiriin, energiin, transportiin, agriculturaliin, gartee recreation adda addaa, domestikiin adda addaa maal jechuudha? Isaan kun xuraawaa bakka warreen xuraawaa naannootti maddisiisan jechuudha isaan kun jechuudha. Kanaan lafa kaa'e jechuudha. Kanaaf negative jechuudha isaan kun dhiibbaa kan fidan jechuudha. Interaction within the reading ammoo maal nu agarsiisa is indicator of the negative effect of the both environment and the human if the waste is not properly managed yookaan yoonii fi gartee wastiin xuraawaan kun properly gartee seera yoonii fi manage ta'uu baate jechuudha. Seera qabaa yoonii fi hoogganamuu baate yoonii fi akkaataa inni itti isa kana kuusnee naannoo akka faalla yoo godhamuu baate xiyyaan diimaan sun ammoo dhiibbaa isaan fidan nu argisiisa jechuudha. Dhiibbaa isaan fidan nu argisiisa jechuudha. Xiyyaan kana baana kuno xiyyaan kun jechuudha laal air pollution, water pollution, soil pollution gartee pollution faalama guddaa fidanii jechuudha isaan kun naannoo irratti kanaafu jechuudha. Kanaaf haala kanaas irratti ilaalletuma asumarraa hubatu ecologically gartee water irratti air irratti soil management irratti yoo isaan kana manage godhuu baanne isaan kana yoonii fi gartee isaan faalama fidan kana manage yoo godhuu baanne isaan kana fidaa jechuudha. Sirritti yoonii fi qabuu baanne jechuudha akka isaan naannoon faallatti yoo qabuu baanne rakkoo kana fidaa jechuudha. Kanatti asuma optimum population and the resource use kan jechuudha. Optimum yookaan gartee haala ga'aa ta'een yookaan jechuudha. Haala guddaa ta'een yookaan haala gammadaa ta'een yookaan haala mijataa ta'een jechuudha. Akka gaariitti qabeenya uumamaa fayyadamuu kan jiru jechuudha. Optimum yogguniif jennu jechuudha. Qabeenya uumamaa fayyadamuu kan jechuudha. Optimum populations is where amount of the resources valuable in a country is equal to the country's population's needs to. Therefore, there are the enough resources to the maintain its populations. Kanaaf optimum population jechuun bar haala gaarii yookaan haala ga'aa ta'een fayyadamuun qabeenya uumamaa amount of the resources hamma qabeenya uumamaa sun available ga'aa ta'uudha jechuudha. It is country hamma biyya san keessatti equal walqixa fayyadamuudha namni hundi population needs waan barbaadan. Therefore is there are enough resources qabeenyi ga'aan jiraachuudha. Maintaining population kan gartee fedhii uummataa guutu. The optimum population kan jennuun kun qabeenya sirriitti gaarii fayyadamuu kan jennu kun haala ga'aa ta'een jechuudha. Means that is the best and the most desirable of the country country population dha jechuudha. Kanaaf gartee baay'ee isaa kan baay'ee akka gaariitti mijataa ta'edha jechuudha naannoo keessatti jechuudha bakka qabeenyi ga'aan jirutti jechuudha. The optimum population is yield to optimum population argachuudhaaf gartee maaltu barbaachisa optimum population qabeenya ga'aatti fayyadamuun guddisuudha. High quality jiraachuudha. Optimum population jiraate jechuun highest qualification jechuudha. Quality of life jireenyi gaariin ta'e jiraachuudha. Which is means kana jechuun persons has access to adequate food gartee nyaata gahaa argachuudha. Ilmi namaa tokko namni dhuunfaa tokko bishaan gahaa argachuudha. Energy gahaa argachuudha. Qilleensa gahaa argachuudha. Akkasumatti highest quality maal qulqullina highest quality of gartee adequate of medical care yookaan gartee haalli fayyaa isaa baay'ee gahaa ta'uudha. Akkasumatti gartee recreations of the facilities and the agricultural outlet irratti baay'ee mijataa yooniif ta'e haala qonnaa irrattis gartee optimum jennaanii jechuudha. Optimum jennaanii jechuudha. Haala gaateen fayyadamuu jireenyaa jechuudha. Kanaaf those optimum sizes of the populations is which is along with the existence of the natural resource and the given state of the technological yield to the highest incomes per capita income dha jechuudha. Kanaaf jechuudha optimum yoo jiraate yookaan gahaatti fayyadamuun yookaan gartee akka gaariitti fayyadamuun yoo jiraate maaltu jira jechuudha. Existence of the natural resource qabeenya uumamaatu jira. Technology tu jira. Yield of the highest maaltu jira jechuudha.
jechuudha. Akka gaariitti guddatee inkamii yookaan galiin nama tokkootis baay'ee laayif istaandardiin isaatis baay'ee guddaadha jechuudha. Optimum kan jennuun akka gaariitti haala gaateen qabeenya uumamaa riisoorsii gaa qabaannee itti fayyadamuu jechuu kanaa jechuudha. Kanaaf gartee indications of the optimums of the population may have high laal gartee wanti itti ilaalachuu qabdu jechuudha. Indications of the laal akka gaariitti optimum population laal uummanni akka gaariitti qabeenya gaa fayyadamu jechuun bar wanti jiraachuudha. Life standardiin qabeenya living standardiin sadarkaan jireenyaa gartee eegamaa ta'e full employment carraan hojii bareedaa ta'e gaarii ta'e yookaan rotational development of the increasing resources yookaan akkaataan itti fayyadama qabeenya gartee uumamaa dabaluun yookaan rotationin saadhaa jechuudha. Increase ta'uun akkasumas the balance demographic of the structures jiraachuun baalaansii ta'uun jechuudha. Lakkoofsi baay'ina uummataa jechuudha. Haa hin ta'in maaliif baalaansii ta'uu qaba jechuudha bakka. Maaliif it is equally to the yookaan baalaansii to the economic growth dha wajjin wal qixxaachuu qaba jechuudha. Diinagdee fi ilmi namaa wal madaallaan optimumii jira jechuudha. Yookaan kan gartee baay'ee rakkisaadha waan taateef jechuudha. But those are the notes, the precious and the gartee creationidha miti garuu ammoo inni kun ta'ullee baay'een isaa yookaan gartee haalli itti fayyadama optimumii baay'eedha kun living standard haa ta'u employment haa ta'u rotational akkaataa gartee development increase haa ta'u and the balance of the demographic ta'uu qaba. But ta'ullee gartee not gaatti gartee fayyadamuu hin dandeenye jaamu jechuudha. Kanaaf optimum is a very in times is spaced according to wide variations of the factoronni adda addaa jiraachuudha. Size of the state adda addaa akkasumas it is a geographical social structure in hala garte geographical naanno haa ta'u garte hala social structure caasaawwan hawaasaa haa ta'u stage of the technology progress fooyya'insi garte sadarkaa technology haa ta'u quality of the communication in jiraachuun garte optimumidha jechuudha. Optimumiin garte wanni kun hundinuu giza jiraatan very factoronni isaanii baay'ee isaan nan kanaa jechuudha. In the general the natural ranges of the optimum is agreed in the varied economies and opens environment that is specialized economics and the consolidated communities where the population grows, economics crisis worse and the droughts may prove the disasters to the delicate balance between the populations and resources kana jechuun bar in the general akkuma walii galaatu jechuudha bar the numerical range yookaan gartee baay'inni itti fayyadama gahaa ta'ee giriitidha yookaan varied adda addummaa qaba economy keessatti jechuudha. And the opens environment naannoo keessatti jechuudha. That is specialized maal jechuudha addatti kan ecosystem yookaan gartee isolated communities where the population grows in yogguuniif jiraate jechuudha. Akkasumatti economic crisis akkasumatti gartee war droughts may prove the disasters is a delicate balance between populations and the resource irratti hanqina guddaa fidaa jechuudha. Wantoonni kuyyoo jiraatan gartee variations of economic specialized wantoonni economy irra dhibbaa qaba jechuudha. Wagguun fi uummanni gartee economic crisis keessa rakkoo keessa dhufee fi war drought akkasumatti gartee wagguun fi dhufee kan gartee waraanni gartee or drought hongeen ogguun dhufe may prove is the disasters yookaan badinsa balance yookaan walqixxummaa naannootii fi ilma namaa jidduu jiru baay'ee isaanii kan gabbuusanidha jechuudha. Kan dikkeet godhanii jechuudha kan decline godhanii jechuudha. Kanaaf asirratti wanti lafa kaa'amee jiru optimum ilaal optimum yookaan logguun fi qabeenya akka gaarii fayyadamna jechuudha. The populations levels of which is the populations is in highest economy ogguun fi qabaate jechuudha. Economy gaano go jiraate jechuudha. Standard of the living in yookaan sadarkaan jireenya ilma namaa achieve ogguun fi milkaate jechuudha. This is available resource qabeenyi gaatti ogguun fi jiraate jechuudha. Are exploited effectively gartee ogguun fi gaatti qabeenyi uumamaa jiraate akka gaariitti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Increasing underpopulation kan jennu jira jechuudha. Underpopulation in increasing in the populations allow more effective exploitations of the resource availability, food, energy and ETCs and lead to highest income per capita.
kana gartee under population kan jennuun increase ta'udha in the population leveling yookaan gartee sadarkaan uummataa allowed more effective of exploitation adda addaa jiraachuudha of the resource qabeenya uumamaa irratti exploitation yookaan badinsi jiraachuudha food energy and landing akkasumatti gartee wantoonni kun hundinuu jiraachuudha it is and leads to high income per capita kan gartee galii namatti dhuunfaa tokkollee yoo per capita tokkollee yoo exploitation kan jirudha under employment jalatti over employment increasing the populations double jechuudha increase populations level past the optimum gartee sadarkaan isaan gartee yeroo dabre itti bika guddaa itti fayyadaman result in the low standard living yookaan gartee bu'aan gartee low standard living irraa kan ka'e jechuudha and the resource are the shared among the people qabeenyi gartee distribution ta'udha yookaan allocation yookaan gartee faffaca'uudha share ta'uudha daddabruudha gartee uummata gidduutti akkasumatti economic standard jiraachuudha per capita as keessatti maal ta'a declines ta'a jechuudha under population irratti maal ta'a jechuudha per capita GDP jira jechuudha as jalatti immoo per capita hin jiru jechuudha per capita hin jiru jechuudha kanaaf gartee kanatti aansee kan laallu immoo over populations and the resource use jennaan jechuudha over population yookaan humna ol baay'ina uummataa jechuudha humna ol baay'ina uummataa over oggute jechuudha lakkoofsi baay'ina uummataa baay'ee daangaa ogguu dabre laallaa jechuudha itti fayyadama qabeenya uumamaa keessatti jechuudha kanaaf over populations is occurs when there is excess of the populations over utilization potential resource it is may result from the increase in populations and the declines of the resource declines and the demand for the labors or combinations of those factory daja lakosi baay'ina uummataa humnaa ol argamu jechuun kun bar excess bakka baay'ee daangaa dabre population gartee baay'ee fayyadamuudha qabeenya uumamaatti jechuudha it is may result yookaan bu'aa maalii kan ta'u inni from the increasing population declines of the resource gartee lakkoofsi baay'ina uummataa decline qabeenya uumamaa akka gabbuu fida demand of the labor fadhiin ilmi namaa hojiidhaaf qabu akkasumatti combinations of the factoroonni hundinuu akka gabbuwan godha in other words gama biraatiin overpopulations may take place where the resource development does not go to hand in hand within the population growth and where growth is tertiary survives legacy and behind the technological progresses daja kana jechuun bar in other words gama bilaatiin lakkoofsi baay'ina uummataa daangaa dabruun overpopulation dhaan place where the resources development iddoon gartee guddina diinagdeetiif barbaachistu saasan gartee places development does not go to hand in hand miti jechuudha guddina irraa guddina yookaan harka harkatti ittiin fuftu jechuudha within the population growth dha wajjin baay'ee hanqina qabdi jechuudha lakkoofsi baay'ina uummataati waan ga'eef nama cufa waliin geessu growth irratti jechuudha guddina baay'ina uummataa irratti jechuudha kanaaf gartee growth of the maalirraa kan ka'e jechuudha tertiary surviving gartee sadaffaa yookaan sectors of the second tertiary sectoroonni kan jennu survive sectors kan jennan jechuudha unity sharaffaa keessa kan laallasun behind technological progresses yookaan gartee growth isaanii akka hin dhufne kan taasisudha jechuudha ammaas gartee kanaaf gartee absolute overpopulations kan jennu jira jechuudha absolute overpopulations kan jennuun may be distinguished from the relatively overpopulation is a form of the occurring when the absolute limit of the production has been attained through the living standard remain low laangarte akka ta'e hafu jechuudha overpopulation in dhugaa sun oggureef jiraate jechuudha maybe district kan gartee relatively overpopulation dha baay'ee lakkoofsi ummata daangaa akka dabruu fi farmers akkasumatti gartee occurring the when the absolute limited absolute ni oggureef form of the occurring kan argamu jechuudha where the absolute limit is hanqinni yookaan production dha oomisha has been attained through the living standard akka gabbu sadarkaan jireenya ilma namaa later indicate of the percent of the productions is indicate of the population through the great population sifasabiliin akkasumatti gartee itti fayyadamni jiruu fi indicate of the population production adda addaa akka gartee oomishni walqixa hin taane kan tahee jiraatudha lammiiwwan jedhutti lakkoofsi baay'ina uummataa dabaluun relatively overpopulation is more common than absolute overpopulation irra relative population baay'ee komaanidha jechuudha baay'ee beekamaadha jechuudha overpopulations is may be found at various levels sadarkaa adda addaatiin humni daangaa dabree ilmi namaa argamuun jiraataa jechuudha
ruularii keessatti, industirii keessatti, riijinaalii keessatti, akkasumatti gartee naashinaali yookaan keessatti maal qaba? Humnaa ol dabaluun daangaan uummataa. Rural is overpopulation is commonidha. Wal fakkaataadha baadiyyaatti. But ta'ullee is mostly striking and the populous under development area jala jiran jechuudha. Warreen gartee under development yookaan guddina hin qabnedha jechuudha baadiyyaa keessatti. Amma fakkeenyaaf South East Asian faana yoo fudhanne where are the high fertile laal gartee high fertile namni dhalatu dila and declines mortals akkasumatti gartee mortalities dila jechuudha. Kanaafuu economy isaanii bakka less dha jechuudha. Less development country dha jechuudha. Baay'ee biyyoota guddina sadarkaa gadaanaarra jira jechuudha. Kadhalatu dila kaduus dila jechuudha. Kadhalatu dila jechuun maal jechuudha? Wantoota adda addaan fayyadaman jechuudha. Meetidii gartee ala ittisa da'umsaa akkasumatti gartee teekinooloojiidhaa wajjin waliin qabanne kaduu dila jechuun maal jechuudha? Tajaajila fayyaa gahaa hin qaban jechuudha. Life expectancy isaanii maal jechuudha? Xiqqaadha jechuudha amma jireenya isaanii jechuudha. Kanaaf gartee extensive agricultural land fragmentations and the minimal mechanisms and the natural check of the overpopulation versus greater control of the past garte kanun wanti kun hundinu kan argamu jechuudha. Intensive agricultural humnaali land fragmentation badinsi garte haala lafa garte minimum mechanization adda adda natural checking yookaan garte overpopulation natural checking kan jennu garte akkaataa uummatatti check goon yookaan control akkaataa uummatatti ta'u jechuudha. Natural and the positively and the naturally jira jechuudha. Haala fuuldura keessatti ilaalla. Positive check and natural check kan jiru jechuudha. Kutaawwan itti aanan keessatti jechuudha. The demographic gartee of China is frequently interrupted the farming famine fan akkasumatti gartee flood drought fi gartee epidemics kan jennuun kun natural checking dha jechuudha. Positive checking mala da'umsa adda addaa faa fayyadamuudha. Rural keessatti barammoo many people result from bu'aa isa kanaaf even gartee distributions among the farmer in edutti lafti qonnaa akka gartee lafti akka hanqina qabaatu kan dhufuudha baadiyyaa keessa lakkoofsi uummataa dabaluun increasing mechanization and reducing demand of agricultural labor in dabaluudha akkasumatti gartee changing from the cultivation livestock farming and the again in the reducing damage for the labor kan garte and the rapid rural population grows in jiraachudha jechuudha. Kana jechuun increase ta'udha mechanization adda adda haalli mechanical reducing the demand adda adda irra kan ka'edha. Agricultural rubber irratti hojii qonnaa irratti fedhiin hojii qonnaa irra qabnu irraa kan ka'e jechuudha. Kanaaf change jijjiiramuudha akkaataan nuti qonna yookaan itti qonna akkaataan itti misoomsinu qonnarraa gara kamii jijjiiruudha jechuudha. Horii eeggachuu fa'aa karaa akkanaatti jijjiiramu jechuudha. Sababa baay'ina uummataa kan ka'e jechuudha. Lafti qonnaa dhabamuun jechuudha. Rapid rural population growth saffisaan dabalaadha. Koofsi baay'ina uummata baadiyyaadha jechuudha. Many of those features can be seen in all the country of the Europe keessatti haalli kun Europe durii keessatti baay'eedha mul'ate. Famines beeltii fi akkasumatti gartee nyaata dhabuu fi hungry beeltii akkasumatti gartee prologue to the unemployment hojii dhabdummaan increase dabalee jira jechuudha. Landless hojii lafa dhabuun landless labors lafa irratti hojjetu dhabuun beggars and symptoms of the mallattoo gartee humna lakkoofsi baay'ina uummataa daangaa dabaluuti jechuudha. Unfortunately the solutions of the other than the immigrations karaa biraatti illee imala gaggeessuun slowly the difficult but to the long run social cultural resolutions of the effect of the gartee lakkoofsi baay'ina uummataa dabaluun kun akkasumatti imalaa fi naannoo keessa namni godaanee deemuu fi long yeroo dheeraa irratti gartee kan uummata irratti kaalcharii isaaniitii fi akkasumatti gartee wantoota isaan barbaachisan hunda irratti dhiibbaa kan godhudha jechuudha. Invariably yookaan gartee populations experience itself to only to lowest levels of the society dha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Invariably overpopulation lakkoofsi baay'ina uummataa jijjiiramaa hin taane expressed maal godhasa itself only lowest levels of the society dha sadarkaa gadaanaa uummataati. Rural overpopulation ammoo affected the landless lafa dhabuu smallholders of the lafa waa xiqqoo qabaachuu industry overpopulation to the skilling and the semi skilling workerii namoota gartee dandeettii hin qabnee fi namoota dandeettii xiqqoo
samiskilita walakkaa dandeettii qabanii yookaan gartee industirii keessatti argamu jechuudha. Sababa baay'ina lakkoofsa uummataa irraa kan ka'e jechuudha. Barnoonni gahaan hin jiru jechuudha. Yookaan nyaanni gahaan hin jiru jechuudha. Yookaan wanti hundinuu hanqina qabaa jechuudha. Lakkoofsi baay'ina uummataa rakkoo addunyaa tanaati jechuudha. Ilaarraan tanaa jechuudha. Kanaaf our populations can be the result of the increasing births. Namni dhalatu dilumaachuutu lakkoofsa baay'ina uummataa dabalaa siin jee. Declines mortile. Kaduu yoo xiqqaate namni dabala. Kaduu tanaafuu xiqqaachuu qaba saayinsiin. Lakkoofsi baay'ina uummataa kan dabaleef. Rates of the medical advancement jiraachuu haalli fayyaa gaariin ta'e jiraachuun lakkoofsa baay'ina uummataa dabala. Increasing the immigration namni biyya takkatti godaanu jiraachuu jechuudha. Immigration kan jennuun kun katti galu jechuudha. Ka qabu sun kan bikka tanaa qabu sun yookaan English jennaan ka qabu sun karraa deemu. Kun ammoo katti galu jechuudha. Yoo guddate inni kun ammoo akkasumatti immigrations of the decreases laal. Decreases migration yoo xiqqaate jechuudha. Kan yoo xiqqaate laal. Unola kun godaanuudha. Kun itti galuudha. Kuyyoo heddummaate. Kuyyoo akka gaariitti as dhufe jechuudha. Biyya takka galee jechuudha. Lakkoofsa baay'ina uummataa kana fa'aa dabalaa jechuudha. Lack of the education barumsa dhabuu fa'aadha boommas. Poverty fa'aadha miskiinummaa fa'aadha. Poor contraception mala da'umsa adda addaa gartee sirrii hin taane fayyadamuu dhabuutu lakkoofsa baay'ina uummataa dabalaa jechuudha. Effect of the overpopulation area lakkoofsi baay'ina uummataa kun ammoo dhiibbaan inni qabu maali? Depletion of the resource qabeenyi uumamaa baduudha. Essentially fossil fuel boba'aawwan gaasiidhaa baduudha. Problems of the water shortage bishaan hanqinni bishaanii dhabamuudha. Levels of the air pollution yookaan gartee sadarkaan dabaluudha. Increase ta'uudha jechuudha. Qilleensi faalamni qilleensaa sadarkaa lakkoofsi baay'ina uummataatu isa kana fida. Water pollution faalamni bishaanii jiraachuudha. Lakkoofsa baay'ina uummataatiin dhufa. Soil erosion logguu lakkoofsi uummataa dabale dhiqamsa biyyee dhufa. Gartee noise pollution gartee pollutantii dhufa. Deforestation dhufa. Loss of the ecosystem dhufa. Changing in the atmosphere dhufa. Laalmee kun hundinuu compositions atmospheric compositions and the sequence of the global warming dhufa jechuudha. Bakka lakkumaa dhufa jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Haala addunyaa irratti changing jijjiiramni qilleensaa, jijjiiramni naannoodhaa, jijjiiramni roobni dhabamuudhaa, droughtiin akkasumatti gartee sea levelin yookaan increasement of the sea levelin haalli jireenya adda naannoodhaa faalamuun wantoonni hundinuu lakkoofsa baay'ina uummataa irratti hirmaata. Akkasumatti alabillaan lafa qonnaa dhabuun increasing the desertification gammoojjummaan babal'achuun migrationiin yookaan imaluun jiraachuun mass of the species of the extraction yookaan akkasuma maal fida jechuudha. Extinctionidha fida, badinsa fida, starvationidha fida yookaan malnutritionidha fida jechuudha. Yookaan hanqina nyaataa jechuudha. Or pure diets within the healthy fida. Haala fayyaa gaarii hin taane. And the diet is the defensive diseasedha fida yookaan gartee dhukkuba gartee ofirraa ittisuu hin danda'amne jechuudha. Kan rocketists kan jennu jechuudha. Low life expectancy umrii gabaabduudha nama godha. High crimes yakka guddaadha fida. Conflict over scarcity qabeenya irra wali bu'uu dhufa. Hogguu lakkoofsi baay'ina uummataa dabala jechuudha. More it is a result of utilizations infrastructure irratti qabeenya akka itti fayyadama yookaan over baay'ee itti fayyadamuudha. Kanneen akka maalii irratti transit yookaan gartee transit highway irratti yookaan gartee karaawwan akka baaburaa irratti public health iddoo seenterii fayyaa irratti higher land of the price wantoonni kun hundinuu bakka kanas jala jiran kun bu'aa lakkoofsi baay'ina uummataa rakkoo isaati jechuudha. Rakkoo lakkoofsi baay'ina uummataa fiduudha jechuudha. Kana akka laalu qabdan jechuudha. Lakkoofsi baay'ina uummataa rakkoo addunyaati jechuudha. Kanaaf under populations and the resource kan jiru jechuudha. Under population yoo taate yoo laal overiidhaan reefu amma under yoo taate yoo. Under yoo taate yoo humnaa oli mareefu amma immoo lakkoofsi baay'ina uummataa yoonii fi andarii ta'e maaltu dhufa jechuudha. Kanaaf under populations is maybe said to exist where the populations too small dhala. Gartee? Larreefu haa jennee lakkoofsi baay'ina uummataa guddaadha jennee asitti small bakka underidha jechuudha. Under population jechuun lakkoofsi baay'ina uummataa xiqqaadha jechuudha. Under utilize namni fayyadamu jechuudha. Resource itti where the resource is could support oguu qabeenyi deeggare eenyu jechuudha lakkoofsi baay'ina uummataa jechuudha. Without lowering living standard hin jiru jechuudha as keessatti. Low living high dha jechuudha waan ta'eef jechuudha. Increasing unemployment dha jechuudha. Maal jechuudha or increasing employment hin jiru jechuudha. Laal maaliif laa without la sadarkaan jireenya uummataatti standard isaanii olaanaadha. Or akkasumatti gartee unemployment hin jiru jechuudha. Without osoo kun hin jirre qabeenyi baay'ee nama deeggaree nama gargaaree waan jiraachuu sanii jechuudha. Kanaaf the form is more frequently than the latter dha jechuudha. Inni kun ammoo kan gartee inni kan duraanii formiin kun yookaan is more frequent ni argama jechuudha. Than the latter kan irratti kan turre argama jechuudha. Bakka kan dabresan jechuudha. More dha jechuudha. More frequent dha jechuudha. Than the latter irra jechuudha. Kanaaf frequent guuniif jennu inni kun yeroo mara akka gaariitti yookaan baay'ee kan gartee frequent ta'edha jechuudha.
kan frequency ta'e jechuudha. Kanaaf absolute under population kan jennu jira. Absolute no under population akkuma gartee over population jala ilaalla jechuudha. Is quite rare saving in the case of the isolated populations where numbers are the in assembly in gartee in capably more gartee normal demography jiraachuudha jechuudha. Lakkoofsi baay'een uummataa balance ta'e jiraachuudha. Guddina diinagdeetii wajjin educates of the economic production wajjin. Relatively under populations takes places where there is a significant development. Guddinni barbaachisaa ta'e jiraachuudha jechuudha. Kanaafuu resource available qabeenyi baay'ee gahaan ta'e jiraachuudha. Now gartee no where is more common than in the southern continent itti kan argamudha jechuudha. Haalli kun baay'ee isaa jechuudha. Under populations is when there is more resource. Qabeenyi baay'ee iddoon qabeenya baay'ee qabdu areaan sun examples food energies and minerals than can be used itti fayyadamudha. Populations idhaaf jireenya uummataatiif nu fayyadudha. Under populations is when regions countries has significantly workers and they exploit the resource of the fleet support and retained populations and the proved growth in guddinni ni jiraas keessatti bakka under populations kanaafuu gartee under population yatti lakkoofsi baay'een uummataa yoo gabbu'e jechuudha wantoonni hundi fooyya'insi adda addaa ni jira jechuudha akkasumatti therefore few populations use of all resources fayyadamuu qabeenya hunda fayyadamuu area to the maximum guddisuu efficiently akka gaariitti gartee efficiency baay'ee haalli itti fayyadama qabeenyaa guddachuu the numbers of the people is not produce but mean are not sufficient miti jechuudha lakkoofsi baay'ina uummataadha jechuudha the numbers of people is not numbers of the people is not sufficient miti to utilize baay'ee ittiin fayyadaman jechuudha the resource of the country jechuudha the resource is vast dha qabeenyi bal'aadha lakkoofsi baay'ina uummataarra qabeenya turre guddaadha much can be produced kan hedduu oomishamudha but ta'ullee are not sufficient baay'ee akkasitti gartee lakkoofsi baay'ina uummataa gartee sufficient isaanii utilization isaanii jechuudha resources isaan irra fayyadamanii jechuudha gartee population sun numbers of the people is not sufficient to utilization hin qaban utilization isaanii is not is sufficient isaanii jechuudha not is not sufficient to utilization miti sirritti gartee sufficient miti gartee gahaadha miti yookaan the resource of the country qabeenyi naannoo sanii the resource are vast dha garuu bal'aadha qabeenyi bal'aadha waan ta'eedhaaf sufficient miti jechuudha much can be produce baay'eetu oomishama waan taateef but mean are not sufficient miti kanaafuu gartee meaninsaa not sufficient miti humnaa ol ittiin fayyadaman jechuudha bar qabeenya kana akka ga'aa ta'etti ittiin fayyadama maaliif qabeenyaatu isaanirra bal'aadha jee vast dha jee resource country resource qabeenyi lakkoofsa baay'ina uummataa caaluu qaba jechuudha bar karaa gabaabaa jechuudha lakkoofsi baay'ina uummataa qabeenya caalaan biyyi takka kufte jechuudha most of the areas considering under populated today are large in area and rich in resource jechuudha most areas considering naannoon adduu wal qabatti under populated today lakkoofsa under populated wajjin yookaan gartee naannoon under populated maal tujjaara jechuudha resource qabeenya uumamaa gaa qabdi jechuudha under populated lakkoofsi baay'ina uummataa xiqqaa taanaan jechuudha those countries can export the surplus of the food qabeenya gaate gara biyya alaatti ergatti jechuudha energy adda addaa mineral resource qabeenya uumamaa adda addaa having income adda addaa good level combination adda addaa levels of technology sadarkaa technology fi akkasumatti gartee immigration baay'ee qabdi namoota baay'eetu isitti godaanee isii keessa dhufaa jechuudha warreen under population yookaan sadarkaa baay'ina uummataa gadaanaa keessa jiran this phenomenon taateen kun result of the declining of the populations within the few population ila wajjin gosa decreasing the demand of the for survive gartee haalli itti fayyadamaa as keessatti baay'ee xiqqaadha jechuudha maaliif namni qabeenya hedduu qaba waan taateef jechuudha haalli kun san nu garsiisa jechuudha the impact of under populations including the gartee impact inni fidu maal jechuudha shortage workers few people pay the taxes and it is haalli kun gartee impact under population
fiduudha jechuudha. Shortage of workers force humna hojii xiqqaa fi few people send pays to taxi akka isaan sadarkaan taxi leveling taxi isaan kafalan akka xiqqaa ta'u kan taasisudha jechuudha. Impact of the rapid population growth dhiibbaa lakkoofsi baay'ina uummataa dabaluun fidu kan jedhutu itti aanaa jechuudha. The rapid increasing of the human population is putting in the incredibly straight on the our environment jechuudha. Lakkoofsi baay'ina uummataa dabaluun jechuudha. It is putting to the incredible baay'ee kan gartee strain keessa kan nama galchuudha. Yookaan or the environment baay'ee kan rakkoo keessa galchuudha. While development of the country, developed country biyyoonni guddatan to pollute the environment and the deplete the resource and develop gartee qabeenya isaanii baay'ee pollute faalamee kan jirtudha naannoon isaanii jechuudha. Biyyoonni guddataa jiran ammoo developing countries under the increasing pressure dhiibbaa guddaa irra jiran gartee compete of the ecologically haalli gartee ecology isaanii and the industries advancement are damage baay'ee rakkoo kan irra galche industries jechuudha. Kanaaf the demand of that this growth place on our global environment are threatening the features of the sustainability zarii irratti gartee kanarraa kan ka'e lakkoofsi baay'ina uummataa dabaluurraa kan ka'e sustainability futurein haalli gartee guddina dinagdee itti fufinsa ta'e kan gara fuula duraatis dhiibbaa guddaa irra gahee jira jechuudha. Dhiibbaa guddaa irra gahee jira jechuudha. Kanaaf one of the largest environmental effect of the human population growth is the problems of the global warming. Tokko jechuun isaan keessaa sababaan gartee lakkoofsi baay'ina uummataa itti dabaluudha global warming global warming yegguuniif jennu high temperatures jechuudha. Temperature addunyaa dabaluu fidee jechuudha. Sababaan lakkoofsina baay'ina uummataa jechuudha. Some of the sciences farce global warming will lead rising sea levels. Sababaa gartee akka saayinsistoonni tokko gartee galaanonni adda addaa dabaluu jechuudha. Melting ice cabbiin oguu baqa galaanonni addunyaa teenyaa dabaluun extreme weathering qilleensi badaan conditioning jedhu jiraachuun kanaaf lakkoofsina baay'ina uummataati jechuudha. Kunis in order to support of the growing populations forests are beginning to the destroyed at alarming rate jiraachuudha jechuudha. Kanaaf gartee weather akkasumatti gartee sadarkaan gartee living nuti jiraannu jechuudha. In order to the supporting growth population in lakkoofsi baay'ina uummataa forest being destroyed qabeenya uumaa akka baduu fi gartee alarming rating hangisaa baay'inaan akka badu kan godhudha. Humans is also continue to put great damage demand qaba. Ilmi namaa fedhii guddaa qaba on the natural resource qabeenya uumaa irratti or the planet addunyaa teenya irratti jechuudha. Many non renewable qabeenyi hin haaromfamne baay'een isaa are being to the depleted due to the restrain irraa kan ka'e qabeenyi uumamaa baay'ee gartee miidhamee jira jechuudha. Many part of the world gartee baay'een isaa jiran qabeenyi uumamaa haaromfamuu hin dandeenye sababa lakkoofsa baay'ina uummataan useful and energy irraa kan ka'e jechuudha. Waan baay'ee itti fayyadamaniif jechuudha badaa dhufaa jira jechuudha. Kanaaf fueling fossil fuel irra caalaan isaanii gaasota balbawaa kan ta'an many part of the world is also the safar dhiibbaa guddaadhaatu irra ga'e jechuudha. Lakkoofsa baay'ina uummataa irraa kan ka'e jechuudha. Shortage of food hanqina nyaataatiif hanqina bishaanii the growing of populations guddinni yookaan lakkoofsi baay'ina uummataa jechuudha. Put is the demands fedhii isaa lafa kaa'ee jechuudha. Already limited resources qabeenyi fedhii nama tokkoo fedhiin qabeenya akka daangaa ta'u namni akka fedhii qabeenya hin guuttanne godhaa jechuudha. The environment is on the earth is suffering dhiibbaa guddaadha fida from the growth of the global populations jechuudha. Environment irratti dhiibbaadha fidaa jechuudha lakkoofsi baay'ina uummataa jechuudha. Kanaaf the depletions of resource and the biodiversity the productions of the wastes and the destroying of the natural habitat seriously the problems that is the must be addressed in order to the ensure that is life on the earth will be sustainably through the next country da kana jechuun bar depletion yookaan hir'inni qabeenya uumamaa jechuudha resource da jechuudha. Biodiversity yookaan gartee biodiversity bidooleen garagara akkasumas productions of the waste xuraawwan garagara and the destroys of the natural habitat baduu yookaan naannoo uumamaa yookaan habitat da jechuudha. Iddoon itti jireenya yookaan gartee biqiltootaa fi lubbu qabeeyyii fi lubbu dhabeeyyii hunda seriously problems rakkoo keessa akka dhufan kan godhudha lakkoofsi baay'ina uummataa jechuudha. Addressed to the ensuring the life in on earth gartee guddinni itti fufinsa qabuu fi gartee jireenyi fuula lafaa irratti haala itti hin fufneen akka dhiibbaa irratti ta'u kan taasisudha jechuudha. Physical environment naannoo uumamaa kan jennu jechuudha.
non living environment garte wanti lubbu hin qabne jechudha non living environment or land lafti jechudha non living environment on land air water soils and minerals garte naannoon uumamaa jechudha physical environment means involving to the environment keessatti na landin haa ta'u akkasumatti garte air haa ta'u qilleensa haa ta'u biyyee haa ta'u bishaan haa ta'u and mineralii haa ta'u isaan kun hundinuu garte non living akka hin jiraanne taasisaa jechudha naannoo uumamaa keessatti lakkoofsi baay'ina uummata those utilizations overuse gartee haala akka gaariitti itti fayyadamni gartee daangaa dabre jechuudha bar minus ni irrisa physical resource qabeenya uumamaa increasing manifold due to the growth of the human population sababa lakkoofsi baay'ina uummataa guddachuutiin environment keessatti uumamni jiru hundinuu overpopulation utilization yogguuniif baay'ee lakkoofsi baay'ina uummataa itti fayyadamni yogguu dabalee ni hirrata discuss early more populations means more mouths to feed which is requires to more agricultural productions of the accordingly more cultivably lands has been made of availably by clearing forest and by reclaiming wheatland ponds and great belt ja kana jechuun bare wanni siin jiru it is be discussed early more population means is a mouth harkarraa gara afaanii wanni isaan dalagan gartee lakkoofsi baay'ina uummataa guddate guddate wanni isaan dalagan harkarraa gara afaanii mouse to feed which is wauma gartee afaanii barbaadan bicha resource nyaatan bicha agricultural irraa isaa ta'u production irraa ta'u or more according to cultivated lands has been made available clearing forest baay'ee ammas gartee maal jaarachudha according to the more cultivated lands and the bit availability clear lafa qonnaa baay'ee cultivate godhuudhaaf argachuudhaaf maal godhuu isaan barbaachisa clearing forest mukkeen baay'ee qulqulleessuudha lafarraa jechuudha reclaiming and wheatland barbaaduudhaaf ponds and great belt irratti jechuudha kanaaf feeding to the growing populations requires to more advanced agricultural that is laal gartee lakkoofsi baay'ina uummataa guddachuu maal barbaada jechuudha advanced qonna agriculturally qonna fooyya'aa barbaadan turning to the utilization water bishaan gaata barbaadan fertilizer biyyee gabbattuudhaa fi pesticide baay'ee lakkoofsi baay'ina uummata wanta baay'ine qonna guddoodha barbaachisa lakkoofsi saniitis dilaamiti haala fayyaa guddaadha barbaachisa lakkoofsi saniitis guddaadha haala gartee biyyeedha haala bal'aadha barbaachisa haala tajaajiloota adda addaa baay'ee guddaadha barbaachisa kanaaf gartee rakkoo guddaa addunyaati jechuudha it is a clearly the growing populations demands more space to the constructions of house and the availability of more consumers goodidha jechuudha kanaaf garte it is clear kan godhu jechuudha growing population garte kan qulqulleessu dhala demandi baay'ee kan dabalu jechuudha construction house garte ijaarsa manneen irratti jechuudha akkasumatti garte availability to more consumer goodie wanta itti fayyadaman meeshaa itti fayyadaman hedduu barbaadu jechuudha lakkoofsi baay'ina uummata it is also resource ni barbaadan more mean of the transportation wantoota imalaniin baay'ee deemuu ni barbaadan consumption kan itti fayyadaman jechuudha wantoota imalaaf itti fayyadaman makiinaa haa ta'u xayyaaraa haa ta'u fossil fuel boba'aawwan gaasii hedduu barbaadan more pollutant of air baay'ee qilleensa faalan lands lafa faalan water bishaan faalanii jechuudha lakkoofsi baay'ina uummataa thus is the growth of the population lakkoofsi baay'ina uummataa leads to the population air gartee qilleensaa fi lafaa fi akkasumatti gartee bishaan irratti illee akka isaan hoggantootaatti akka isaan dhiibbaa irra godhuutti laalamu jechuudha this is effect of the different types of the populations are type of the pollutant faalamni adda addaa akka dhufu kan taasisuudha rakkoon kun cause of the money problems rakkoon adda addaa akka argamu physically haa ta'u jechuudha and the environment that is further affect of the population affect of the biological environment kan dhiibbaa irra godhuudha jechuudha seriously inni kun haala uumama naannoo irratti dhiibbaa taasisa Ethiopia is the most population country Africa keessaa Itoophiyaan baay'ee tan qabduudha jechuudha growth lakkoofsa baay'ina uummataa jechuudha Nigeria anti jechuudha mafaan it is population was estimated to be over 101 millions by gartee bara 2016 jechuudha currently amma immoo percentage meeqa ta'ee jira jechuudha percentage 26 jechuudha population was estimated gartee be over miliyoona takka lala miliyoona 100 fi takka jechuudha bara 2016 jechuudha lakkoofsi Itoophiyaa jechuudha the majority of the populations are the making their livelihoods is land that is now categories moderately survives
is a degraded area lafa balleessan mostly is Ethiopia keessatti Highland keessatti lafoota ol ka'oo keessatti gartee dhiibbaa guddaa fidanii jiran jechuudha. Unless significant is the conservation of the measurement yookaan are set out of the implemented baay'ee itti fayyadaman according to the money moderately degraded land lafa baay'ee akka itti fayyadaman qonna irratti lafte akka dhiqamtuu fi lafa hir'ina lafaa fidanii jiran jechuudha. Lakkoofsi baay'een uummataa kun jechuudha. May to the rigorously the degraded features fuula duratti illee lafte akka baddu kan taasisudha jechuudha haalli kun. This often becomes the underlying to the cause of the exploitation. Badinsa qabeenya uumamaa fi the natural resources dha. Subsequent environment degradations badina yookaan hir'ina naannooti fi the has been discussed early. The size of the Ethiopian population has been growing very gartee guni filaalle jalqabumaa lakkoofsi baay'een uummata Itoophiyaa saffisaan dabalaa jira. The population growth is rate is much higher dha baay'ee guddaadha. Increasing much faster baay'ee dabalaa jira. Eenyurra economic growth irra silaa balance ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf irra dabalaa jira. Kanaafuu inni kun rakkoo guddaa addunyaa fi lakkoo guddaa lakkoofsa baay'een uummata Itoophiyaa irratti dhiibbaa fidee jira. Kanaaf gartee growing beyond to the carrying capacity of the country and the natural resources such as land irratti, water irratti, forest irratti, qabeenya bishaan irratti rakkoo fidaa jira. Kanaaf the negative result of the rapid populations rakkoon gartee sabana negative bu'a qabeessi hin qabne kun kan lakkoofsa baay'ina uummataatiin dhufu kun environment irratti socio economic irratti haala dinagdee fi hawaasummaa irratti probleemidha rakkoodha. For example fakkeenyaaf population growth itti lakkoofsi baay'ina uummataa cause of the seriously environment degradation dha. Naannoon dhiqamuudhaa fi baduudha in area where it is course of the including the deforestation in jiraachuudha. Pollutions, soil erosion, depletions of resources qabeenyi hir'achuudha. Kanaaf some of the impact of the rapidly populations kanaaf lakkoofsi baay'ina uummataa rakkoo addunyaa is the currently today of the major problems of the world today is increasement of the number of populations, especially in the less development countries. Biyyoota diinagdeen isaanii duubatti hafoote keessatti baay'ee rakkoo guddaa kan fidanidha jechuudha. Some of the impact rapid population growth in discussed in detail akkasitti hernars ja kanaaf gartee wantoonni asii gaditti ilaallamu gartee rakkoo baay'ina uummataa keessaa some of the impact isaan fidan jenneeti asii gaditti laallaa jechuudha. Kanaaf paartii lammaffaan keenyaaf arraasumatti dhaabna hanga paartii sadaffaa walitti deebinu nagaatti isiniin jaaladhaa barattoota kiyyaa yaada keessan koomentii irratti naaf barreessuu hin dhiisina. I love you baay'ee nagayaan naaf turaan isiniin